Gaaffiin maqaan kee nuti Sitra. Sijjira. Sitra. Sitra. Farihaan Shamsi. Okay. Gaaffiin ati gaafadhu arkaanni imaanaa meeqa? Arkaan jah. Jaan keessa sadii nu lakkaa'e. Ittiin soomana qabadha. ما شاء الله ايش كمان Ayyeesh. Keessatti gizee meeqa jilba qabata? Gizee jilba qaban Fakkeenyaaf salaata zuurii keessa gizee meeqa jilba qabata? afur. Afurii salaata shanan keessatti meeqa? Zuurii subii jira, magriiba jira. Soddom. Gaaffii maleekaa na gaafatte kaabbuki. Gaaffii malee gati miti. Eshi Isaa badaqatte haa dalagan malee. Asitti wanni dalaga. eshi gaaffii bira. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota keenya akkam nagaa fayyaa jiraatanii beeku. Salaamu alaikum. Akkam? Nagaa. Gaaffii wayii si gaafachuu fi qophiidha. Rakkoo qaba? Yoo kaameraa si waraabaa jiranii. Gaaffii kana yoo gaaffii si gaafadhe deebiste badhaasa qabda. Arkaanni islaamaa meeqa? Shanan keessaa sadii nuyi. ربك يامنوا Eewa. نبي محمد Sagalee gaafii fuudhi. نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي أكتن آمنوا قرآن كلام ربي أكتن آمنوا كساسة ينفق كان إسلام Itti sireeffadhu. أن تؤمن بالله وملائكته Eewa. وكتبه ورسوله Tee jirta. Eshi guyyaatti salaata gizee meeqa salaata? Shan. Shanan keessatti jilba gizee meeqa qabatta? Yookiin immoo salaata zuurii keessatti jilba gizee meeqa qabatta? عفو جلوة عفو Gizee afur qabatta? Salaata shan keessatti hoo gizee meeqa qabatta? ثلاثة شنكيس هذا مروكا Dammari. كدلامة كدلامة كدجا Cimaadha. كده سديت Kudha saddeeti? إيه Salaata shan salaata subiitii fi zuurii asrii. Kana kan nastaka magriba sadih ta'am ya. Lama afur jaha kuda lama Okay. Kanan arganne herreega sirriitti. gaafii biraan qabda. Ammaaf gaaffii ati arkaan islaamaa deebistee jirta. Maqaan keenu? Ramadaan akkam? Manja. Uummata viidiyoo waraabbamaa jirta. Baga nagaan isin gahe. Eewa. Badhaasni illee badhaasa timiraati. Timira sii kenna. Galatuumi. Fudhattee galta. Akkasii hordoftoota kabajamtoota keenya. Yoo argateera gaaffii keenyarraa Tokko naan jee bar. gaaffii waan an gaafadharraa sadii deebiseera. Ni gara. Bakka gamadee galatuumi. Viidiyoo nuu gadhiifame rakkoon qabu? Akka jecha. Ogeeyyiin irra La OBN miti. YouTube. bakka galee. Aya. Hagaluuni. Galiin. Oo Fuula lakkila. Gaaffiin maqaan kee nuti Sitra. Sijjira. Sitra. Sitra. Farihaan Shamsi. Okay. Gaaffiin ati gaafadhu arkaanni imaanaa meeqa? Arkaan jah. Jaan keessa sadii nu lakkaa'e. Arabi fallee yoo rakkoon qabu yoo dandeetti arabiidha yookiin immoo afaan oromooti afaan obeetu. أن تؤمنوا بالله Ka'umsarraa immoo sittaan nu jette jaha jettee mire. Jaha jettee mire. Al-awwalu Jahaan jettee keessaa الأول Sodaatina. Eshi gaaffii si qayyara. Gaaffii si qayyara. Guyyaa salaata. Isin adeemsina isin dandeettina. Achi mallishu. الأول الرابع Sheekin keessan isin agarraa akkasitti gareen. Hin dandeenye gaaffii qayyaraa. Dadhabuu osoo hin ta'in jechuudha. Fuulduratti sheemin isaan qabee jiran fakkaata saniif malee deebisuu hin danda'an. Isaan immoo sheekota qaraa jiran. Nama barsiisaa jirtanii bara. Itti yaade deebisa. Ati hoo? Arkaan limaan kam? Sitta. Jaha. ايش؟ وهي أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر ومن قدر خيره وشره من الله تعالى. ما شاء الله. gaaffii lammataa. ishee andi ነገር ጠይቅሽ
እሷ የተመለሰችው አርካኑል ኢማን ነው። እኔ የምጠይቅሽ አርካኑል ኢህሳን ነው። ከም አርካኑል ኢህሳን ስንት ነው? أركان الإحسان ستة. አርካኑል ኢህሳን ኢህሳን አርካኑል ኢህሳን Irra tarii filaa hin cinqin ቆይ gaafii. አርካኑል ኢህሳን jechuun እሺ አቶ እንዴት አርካኑል ኢህሳን አርካኑል ኢህሳን እሺ gaafiin kun bareeda isinii fi fuula duratti sheeka keessanuun gaafattan አተህያት እና ስንሰግድ ለምሳሌ ዙሁር እና አስር አለ አይደለም። አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያ ሰላት ሁለት ረካ አለ አይደለም። አስር ስንሰግድ ሁለት ረካ አለ አይደለም። ከፊት ያለው እዛ መሀል ስንቀመጥ አተህያት እስከ የት ነው የምንቀራ? እስከ የት ነው የምንቀራ? መልሽ። እሱ ቀላል ያለ ጥያቄ ነው። ሲገለ ጋፊች ፊስ fakkeenyaaf salaata asrii zuhrii ta'ee asrii ta'ee salaata rakaa afur salaanna mire rakaa afur keessaa lamaan awwalaatiif hattiyyaa tagamii qaqqaraana haga fakkeenyaaf muluu qara osoo hin ta'in iskeetu nama naaqqamu akka isa rakaafni isatti dhaammadha moo guutuufin rakaata lamaan duraatitti hattiyyaanni guutuudhuma moo hattiyyaa taqaraanii guutuufin dhamoo jidduutti dhaama. Jidduutti dhaama. Jidduutti dhaamna. Deemnisi bareedaadha. Gaafii sadii keessaa lama deebisteerti nuun aan jettan kan Sitira. Sitira. Farhan. Farhan. Anjis. Hikma. Hikma. Hikma gaafanne iyyuu gaafii. Hikma gaafiis gaafadha. Lag. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa. Nagaa jirtan? Maqaan keessan eenyu jedhama? Haji Abubakar Ajuuse. Ayya Abubakar. Ajuuse. Maasha Allah. Gaafii wayii isin gaafanna. Gaafii sayyoo nu deebiftan. Waan soomanaan qabattan simira isinii kenna. Inshallah. Arkaanni Islaamaa meeqa? Arkaanni Islaamaa waa ja'a. Waa shan. Shanan keessa abbaa lama yookiin sadi nu. Eeshi. Awwalli rabbitti amanu. Ayyee. Tokko. Tokko. Lammaffaan. Qur'aanatti amanu. Eewa. Ayyee. Sadaffaan soomana soomu. Tani. Lama deebiftan kanuma keessa jira harkaanuma Islaamaa keessa jira. Isarraa lama deebiftanii ka ishi gaafii biroo kadhuma. Ramadaanni taraa guyyaa meeqa? Soomanni har'amu guyyaa jaha. Leelina taraawih. Taraawiihni guyyaa torba. Halkan torba jechuudha. Waa argattanii jettanii maasha Allah. Asumaan uummata maal jettani? Uummataani? Uummata kam? Uummata isin daawwataa jira. Viidiyoon kun gadhiifama. Uummanni uummata barakaati, isinillee uummata barakaati, warri laafaa kenna laalullee, warri immoo muslimummaa kenna jabeessullee nama hikmaati, isinillee ilmaan barakaati, namallee du'aayi godhaa. nama gizeellee yaadu, nama rakkatallee yaadu, nama deebi'eetiniin immoo soomana kennallee nuu yaadu. Isin mazagganna isin galateeffanna. Akkasii galatooma isinillee rabbi du'aayi nu godhaa, rabbi soomana nuu fi isinirra liyaaqee balu du'aayi godhaa. Wajjii koffin. Rabbi isinirra haqee balu, nurlee rabbi haqee balu, isinirrallee rabbi haqa balu. Akka isin naafaa gargaartan, akka isin yatiima gargaartan, rabbi isin haa gargaaru. Itti gammanna. Akka isin manguddoo gargaartan, rabbi isin haa gargaaru. Mindaa buddeena keessan guddatti isin haa baasu. Buddeena ajaa'ibaatitti isin haa baasu. Cafayxanii nyaatu rabbi jabaa isin. Rabbi isin akkana rabbaka. Bammosa. Bammosa. Hoora. Ittiin soomana qabadha. Maashaallah. Eshi qabadha. Ayyeesh. Eshi ka jiraadha. Eshi jiraadha. Akkasii hordoftoota hojjettoota keenya qophiin keenya akkuma itti fufee jira yoo. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi Akkam? wabarakatuh. Nagaa. Ramadaan akkam? Bareeda maangil. Maqaan keessan eenyu? Muhammad Hassan jedhama. Muhammad Hassani. Eshi gaafii isin gaafadha. Gaafisa yoo deebistan biraatu dhabda. Ayye inshallah. Gaafin awwala arkaanni imaanaa meeqa? Jaha. Jaan keessaa abbaa lama yookiin sadi.
Mukura tokkicha illee ta'e. Afaan Oromooti. Liman Abona kawanni Okey irra isinii ta'a. Gaafii itti aanu. Salaata guyyaatti meeqa salaata? Guyyaatti meeqa salaata? shan salat. Shan salaat namni salaata shanan keessatti jilba gizee meeqa qaba? Shanan keessatti afur kudha torba Ha? kudha torba na fakkaata. Argattanii jirtanii maashaallah. Assalamu alaikum. وعليكم السلام. مكان كيف؟ بأمارينيا. በአማርኛ እሺ ስማችሁን አልተዋወቁም? محمد صالح ይባላል። ها؟ محمد ኦኬ ጥያቄ አለ። ጥያቄ ምን ልለው አርካኑን ኢማን ስንት ነው? أركان الإيمان አዎ أمس ها? أمس አምስቱን ከሶስቱን ንገሩ ከአምስት صوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. ዋ ሌላ ጥያቄ ምን ነበር? ሰላት በቀን ስንት ነው የምንሰግደው? أمس አምስቱ ውስጥ ስንት ሩኩዕ አለ? ها አምስቱ ውስጥ ስንት ሩኩዕ አለ? አጠቃላይ ማለት ነው አንድ ላይ ركعة ركعة አዎ ويس أمس ركعة. كذا سنسجد صبحي هلت ظهر أرات فرد مالتنا فرد አዎ سنة على سنة عصر أرات مغرب صوص العشاء أرات hordoftoota kabajamtoota keenya walii galuu hin dandeenye isaan immoo deebisanii jedhanii salaata awwalaa keessatti jilba gizee 17 qabatanii sirriidha. Kan dura badhaasa isaantu argate isin. Na hojii fidi. Abbaa carraa tapha beetiif galatamee itti daldalatu. Ramadaan karim. Ramadaan mubaarak moo karim. Akka Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Maqaan keenya Haysam. Hah? Haysam. Aisam. Eshi gaafii si gaafadha. Ishi. Gaafii kana oduu deebifee badhaasa dhiqoon qaba. Ishi. Arkaanni imaanaa meeqa? Kaani mana shan. Hah? Shan. Moja jaja. Lakkaay jaarraa. ها Nuu lakkaay. أركان إيمان ستة Eewwa. وهي أن تؤمن بالله ها. وملائكته وكتبه ورسله وباليوم Atoo muka afaan Oromooti. Hin beeku. Okay, arkaa eshi gaafii itti aanutti irra akka tokko deebisee irra guyyaatti meeqa salaata? القيافر سافر Salaata guyyaatti meeqa salaata? أفر شن Shanii shanan keessatti gizee meeqa jilba qaba? إيشي سجل Salaata shanan keessatti ها si galee gaafiin kiyya salaata shanan keessatti gizee meeqa jilba qaba? تلك بنا Jilba qaban. جلبك ولا Fakkeenyaaf salaata zuurii keessa gizee meeqa jilba qaban? لا Salaata zuurii keessa مي قري لا مكا laal salaata shaniimi. إيه Salaata shanan keessatti gizee meeqa jilba qaban? جلبك وتيتي Eh. اللهم سل إيشي مي قري لا لا Gaafii dhaqa deebisi. أفوري سبي كسمو Eshi salaatni shaniimi shan jennee walii galee. إيه شن Salaata shanii keessatti amma ol hin gallee gaafa kee. Salaata shanii keessatti salaata zuurii keessatti gizee meeqa jilba qaban? جلبك وتيجي أس ها Jilba qabachuu jechuun akkas gizee akkami? إيشي Zuurii keessatti أفوركا afuriimi. Salaata shanan keessatti meeqa? Subii jira, إيه magriiba jira. Salaata shan salaata اوكي ايش بقى افر سديت ولا لما شان كده ترب argatte garuu eega turtee jetta. Herreegattee eega addaan si baa. Baraateen qabu. Akkasii maraafuu galatoom. Salaam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Maqaan keenya? جبريل مختار جرم. Okay, gaafii si gaafadha. Gaafii kana yoo utuu deebifte timira waraqatii takka si kenna. أي Gaafiin awwalaa maa inni salaata guyyaatti meeqa salaata? شن Shanan keessatti gizee meeqa jilba qabaata? Daldal. أو ها؟
Gaaffii kana hin beekne kanarraa ta'u. Hin beekne ishee rasiitara gaaffii itti aanu harkaan imaana Harkaan imaana ja'a. jaarraa nu lakka. Yaaqii miidiyaa kana duratti hin dandeettu bakka. Tokkuma lama. Yaa? Tokko lama akkuma dandeettu. Gaaffii akkana masgiidatti deemta. Inni sira kutu. Eshi salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Maqaan keenya Shams. Shamsi gaaffii akka isaa gaafadhees gaafadha yoo deebiste yoo uummata barsiisuuf yoo deebiste ximira argata yoo deebisu baattee rakkoon qabu yoo salaata keessatti gizee meeqa jilba qabata. Gizee jilba qaban Fakkeenyaaf salaata zuurii keessatti gizee meeqa jilba qabata. afuri. Afuriimi salaata shanan keessatti meeqa? Zuurii subii jira magriiba jira Soddom. hin arganne. Hayyee bakka irra tarii. Eshi ati immoo qorra. Salaam alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay maqaa keenuumi gaaffii amma isa gaafadhe dhageette deebisuuf yaa. Maqaan koo Miftaaddiin jedhama. Sila gaaffii maal gaafattee isaan? Salaata shanan keessatti gizee meeqa jilba qaban? Kuni gaaffii maleekaa na gaafatte kaabbuki. Gaaffii malee gati. Eshi Isaa badakatti haa dalaga malee. Asitti wanni dalaga. eshi gaaffii biroo si gaafadhe. Yaa. Ati biroo achi fageessee kaawwatu. Kaluu si gaafadhe. Gabaabaa si gaafadhe. Harkaanni imaanaa meeqa? Harkaan imaanaa shan. Shanan irraa nu lakkaa. Lakkoofsi dakatti siin jedhe. Lakkoofsa kam dakanuu godhe hoo? Imaanaa ja'a. Laa ilaaha illallah. Maali ijoollee gaafiin akkatti raawwattanu? Amma sa'a kana sa'aatii torbaatti yaadda dibalee sa'aatii gaafiin na horgatu. Dadhabanii jiranii. Akkasii hordoftoota kabajamtoota. Eshi soomnaa guyyaatti guyyaa meeqa? Harrimu. Boru torba haa. Arri hin arganne kanaa ilaali. Saraayoo meeqa saraayoo? 23 salaataa jira nu naannaatti. Akkasii hordoftoota kabajamtoota keenya hin arganne yuutuub irra gadhiifamu rakkoon qabu viidiyoo. Okay, assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Akkam nagaa. Maqaan keessaniin Nasruddin Amaan jedhama. Nasruddin Amaan. Sadiin amaani. Atoo. Isaan magaafatu. Laa maqaa keenya mara rakkoon qabu gaaffilee si gaafadhu. Viidiyoo keessa seente ka. Adamtunaa jedhama. Adamtuna gaaffii isin gaafadha yoo argattan simira isinii kenna yoo argachuu baattan illee rakkoon qabu uummatuma barsiisuuf malee waan birooti miti. Salaanni guyyaatti meeqa salaata? Shan salaata. Shan salaanami garuu sujuuja gizee meeqa buuta? Kamirratti. Salaatuma shanan keessatti gizee meeqa sujuuja? Imiri. Allahu akbar. Yeroo dhukkeen sama uummata eegalee Ammoo salaanni shanan keessatti sujuuja meeqa? fakkeenyaaf zuurii keessatti meeqa buuta? Sujuuja. Zuurii keessatti. Sujuuja morokoo. Saddeetii lakki kudha ja'a. Zuurii keessatti. Warra irratti yoo damarame meeqa ta'a? Salaata fakkeenyaaf subii jira. Subii malleetti magriibni saddeetii. Sadii baay'isuu kudha jaha san. Eshi gaaffii biroo. Eshi. Kana Masjida dhagaa gaafadhaa kan. eshi kana rakkoon qabu gaaffii biroo. Harkaanni imaanaa meeqa? Harkaan imaanu sittatun. Rakkaa hunda isaa. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. Kan argataniirtanii maashaa Allah. Gaaffii itti aanu. Gaaffii tokkicha kana. Ka islaamaa meeqa? شان. Ka imaanaa isin hin jedhamtu? Ka islaamaa. أركان الإسلام خمسة. شهادة أن لا إله إلا الله. Awwala irraa rakkaa. ها؟ Awwala irraa. إيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الصلاة. Walumatti rakkoota. Arkaanun imaani kamsatun ala awwal. الإسلام خمسة على أول شهادة أن لا إله إلا الله وأنتم والثاني والثاني إقام الصلاة والثالث وإيتاء الزكاة والرابع صوم رمضان والخمس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. na nyaatan giddii wal gargaartanii deebitanii. Eeshi. Maashaa Allah argatanii jiranii gaaffii. Isin garaatti viidiyoon gadhiifama. Simila fidiifa?
لا قالتوما رمضان لك رمضان بريدة كذا إنه الفاتمو إنه الفاتمو ومتذكر الفات أرجو يامك أرجو يعني جاه رمضان قيان جاه قيان جاه تراوينو تراوي شرفة تربة ما شاء الله أكاسي قالتوما يوتيوب يرسلنا على مختار كوبيا مختار سوق إن شاء الله سبسكرايب كاميرا هو جينو لكاس كما لما تدواتون مختار تبقى جرت أكبر جاجر تنكرت كرو نموتا كرو وي كنا كيسا أشلال مي كاميرا وانا كنا فد جاكا نموت هدو كيسا نمني توكوش كنت أكاد ديمسه نمني كنا تو تمرا بنتين تندورا أمانتي تياده تناتي قدي براتي غافين نساف غاوتا من ديبسه غلطوا يبو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر زين اللي نلوك زين اللي نجي kabajamtoota kiyya akkam nagaa fayyaa jirtuu nagaa yoo gaafiin har'aa kana fakkaata hanga gaafii firooti waliin deebinutti nagaa tura asumaan viidiyoo kana yoo isin tole sabskiraayib laayik godha jimaan ulaa jira warri qamoo barbaadan maxichoo abdii koottaa isin jira adaamaa haanii akkasii hordoftoota kabajamtoota keenya nagaa tura. Vamos